السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبريك يا جاري كاني من دخل سنو أكمل يا فيا لا سنجتا أرانتنا وقت كشوا ندبتشوا الفيه ولا ندبتشوا الفيس أصلا أنقرت متي مرة مرة فاجر تنيس بيجي كي شير لا سبسكرايب نوفيس قولا أكسمت ماس واتك كشوا هنقام بيخرج وادي بتشوا هنقوم أنقرت سلا أي لينتيات دراي شوي ما لوني لينتيات سن أرى أدو تكاتي تم ميديا خنا كوبا ديمو جرا أبي جيتو لما أجي سراف أي كورونا رجع حاضرة سام أبي فتى تمورة جرا أجان أبي جين لما أجي سوديما لكي لما أجي سوديما أبي جين أبي جي فيلم ما يجوم ما جورسا جري جرا تكو نما تكو جري هايون هوغا وا إسنتيمه جتشا يودا دعي فدا Dichaa dhageeffadha maaliif jennaan birgaader jeneraal Kamaal Galchoo dheengadda hoggaa miidiyaa irratti haasa'u osoo akka Jawaar Mahaammaditti lammaan gootaa namicha gabaabaa sana amma dura gartee beekumsaa waa takka illee ittiin fayyadamne lammaan maalii juusan osoo hin taane duratti laal waan isin ajaa'ibirraa osoo inni osoo akkas hin taane duratti waatu jira wanni jiraatu noo maali beeytu lammaadhaa fi abiyyi jechuun lammaa jechuudha maaliif jennaan lammaan dheengadda hoggaa gartee miti afaan deema dibatee abiyyiin lippistik godhatee akkasin nu dhufan san ummata oromoo miskiina dhufan san karaan isaa kanu ammaan tanaas akkam jaanitti dubbii fiilima tolchuu deeman ni beeytu abiyyiin lammaa ajjeesuu deema ja'aniiti lammaa kana gartee miti lammaan ichirraa haasoo kanaan gubbaarraa gad dhufee kuni haasoo bilisiginnaati haasoo kanaan gubbaarraa gad dhufee yeroo haasoo kanaan gubbaarraa gad dhufetti abiyyiin yeroo haasoo kanaan lammaan naaf federaalarraa naannoo deebi'ee uummata oromoodha bakka teenya dachaane waan keessan hundaa'u takka takkaan dachaane isiniifirra if qusaddaadha nu obsaadha maaree nu ta'a jee bakka dhiyoo sanitti afaan lammaan akka deemaatti afaan isaa deeffatee uummanni waan bilisiginnaa harkaa bahee jiruuf waan uummanni mootii girrisaa kana waan uummanni girrisaa jaaniin kun gartee miti qeeroon isaan girrisaa jechuun jiran kun mootii girrisaa jalatti itti jee amanee girrisa naa wayyaa jee gamana cabee jiruuf jecha laal waan inni gartee gamana uummanni gamana cabee jiruuf jecha maal dalaguudhaatu barbaachisa asirratti siyaasaa uummata keenyaa kana diiguudhaaf waan uummata keenyaa kana cabsuudhaaf waan uummata keenyaa kana miidhuudhaaf wanni maantana hatattamatti isaan godhuu barbaadan takkaffaan isiidhaa wanni isaan hatattama godhuu barbaadan takkaffaan isiidhaa maali takka lammaan waan dheengaddaas uummata sobee jiruuf waan dheengaddaas uummata miidhee jiruuf maqaa lammaatiin uummata kana miidhuu maqaa lammaatiin arrallee deebanii maqaa lammaatiin uummata oromoodhaaf sobuu waan taateef jecha obboleeyyan gaarii fi qaalii kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan oromoodhaa warreen viidiyoo tana dhageessan hundi keessanuu dhiifamaa wajjin akka gartee miti viidiyoo tana uummata keenya hunda biraan naageessaniin barbaada maqaa lammaatiin lammaa abiyyiitu ajjeesuu deema jechi jaamu kun jecha dharaati maqaa kana fakkeeffatanii abiyyi ahmad lammaa magarsaa naannoo oromiyaa irratti deebisee eega naannoo oromiyaa irratti deebiseen booda wanni abiyyiin dalaguu deemu lammaan wanni dalaguu deemu maali siyaasaa isaanii tolfatanii oofuudhaaf wanni isaan dalaguu deeman maali yoo seetan wanni isaan dalaguu deeman haasoo tolfatanii haala mijjeeffatanii karaa uummanni oromoodhaa ittiin miidhamu dalaguudha bifa haariyaatti nama gabaabaa namni yaadu isaan beeku lammaan waan nama gabaabaa ta'eef jecha yaadni isaa uummata oromoodhaa daaraa daakuu dha'uudha abiyyiirra namni hamaadhaatis lammaadha tana beekuu qabdan oromoon ni qabdi nama tokko qabdi tokkichaan sinoo namicha nama haajibutaa jechuun jira girrisoonni piippiin girrisaa mootii girrisaa jechuun jiran jaalle Jawaar Mahaammad. Isa qofa
namni akka nama dhuunfaatti Oromoodhaaf dubbatu, akka nama dhuunfaatti Oromoodhaaf jaalatu, akka nama dhuunfaatti Oromoodhaaf hadoodu obbo Jawaar Maama qofa. Waan kana taateefu obbo Jawaar is eeggadhaadha. Yoommoo gartee miti oduu waa'ee gama Jawaartuun kabaatu taate oduu tana faafarteeffadha. Waan oduu lammaa jaan tana gartee miti dhiisaanurraa lammaan yoom guyyaa tokko nu gabbee dirqama gartee isarra fudhatama jiru kana lammaa yoom guyyaa tokko gabbee aboo Oromooti yaani du'eetiin jira ani wareegameetiin jira ani miidhameetiin jira na dhaqqabaa an duutiin jira na dhaqqabaa yoom lammaan jee beeka jeen beeku lammaan ani qabsoo Oromooti maarreedha eega gartee miti dubbiin isa kaayinuu taate eega kaayinummaa taate maaliif lammaa magarsaa kaayinummaa ifi kaayinamee jiru tana ummata Oromoodhaaf beeksisee ifisaatiif ummata Oromoodhaa asirra geetiin jira asirra qubana qabaadhaa waan jeen jirreef jecha asumarratti isinirraa dhaabaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Gama namaan gaa subscribe, share, like, comment godhuudhaas hin dadhabinaadha. Yaada dogoggoraa yoo qabaannes akka nu jajjabeessitan isinin jenna. Obboleeyyi kiyya galatoomaadha. Subscribe, like, share, comment. Kitab. Bye bye.